Lamami. Biyya General Taakkasaa Birruutimi. Biyya Nani Gammadaatiin. Biyya Baqqalaa Dawaalootimi. Biyya Oromoo Hundaatimi. Biyya Oromoo Hundaa yoo saamamu teellee laaluu dandeenya. Warra Oromoo duuba deebisuu barbaadu wanneen jechuu danda'a. Hidhuu dandeenya Oromoo. Hidhuu dandeenya. Hoogganaa jechuu dandeenya. Qabsoo Oromoo tarkaanfii lama deemsuun takka duuba deebisuu dandeenya. Haayila Sillaaseen gaafa Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa ajjeesu. Gaaf Taaddasaa fa'aa biyyaa baasu qabsoo Oromoo hiniindee taasisan tarkaanfii lama deemsan takka duuba deemsa. Takkitti garuu asiin qabee. Isaamuu qaba. Warri gama kafalaa ture. Gudeelcha meeqa qirrinneetiniin diina gankaa ture. Isan bilisoomsa yaadu bilisummaan fuutudha. Hayyee. Hello. Attimoodhaan fuudhee qeerroo deemtee qabsoo kun hatamee akkana ta'e ofii isaatiiyyuu dukkanaan mana dukkanaatti hidhamee rakkoo guddaa keessa jira. Uummanni Oromoo yaada isaatti miidhamaa jira. Namni har'a akka Jawaaritti mee dhuguma ijoollee gadi baateef gabaasa dhiyeessuuf yookaan ijoollee kana yeroo wal fakkaatte baasuuf yookaan naannoo 11 naannoo Oromiyaa 11 jiran kana yeroo wal fakkaataa baasuuf waan hundumaa akka addunyaan dhageessu gochuuf namni tarsimoo kana baasu har'a jira inni yoo gaafanne gaaffii ta'uu danda'a. Maaliif namni of hundumtuu osoo tamanii akka fudhatu dhibbaanni fayyisana mana ormi zamachaa minilik jedhee akkasitti warri kaka'u kuni nurratti wal kakaasatti jira. Osoo qabsoo karaa nagaa ta'e har'a lammaan osoo kan karaa nagaa biyya kana keessatti kan karaa nagaatiin qabsoon ni milkaa ta'e nama barate dhabneetii miti. Namni baranne nama barate hayyuu nu keessaa ta'e nu dhabsiisatti jira. Uummanni akkamitti yaada kana wal faalleessaa? Nuyi nama 10 taanetu akkamitti wal faalleessina? Osuma waliin jennu mee ormi irraa maal baranna? Kana itti yaaduu danda'uu qabna. Hin barbaachisu wanni jedhamuuf hin jiru. Because wanne nu barbaachisnee fi dura kan nu barbaachisu gaafa waboon akka jedhetti yeroo jedhetti nu godhe malee amma yeroo kanatti fakkeenyaaf walloon irraa fudhachuu dandeenya. Waboon bilisoomsitee bakka sanii deemnaan itti deebi'ee diroonii fi akkasumallee hanga har'aatti waraanni sunii fi qaqqalamuun uummata irraan dhaabanne waan ta'eef ammas kana caalatti karaa biraatiin addunyaadhaan waliigalee waboon akkana godhu henna biyya karaa nagaatti fidu henna jedhee isa dhumate kana isa dhumaa kana fincila dhoosanii ofirraa buqqisuu qabanii fincilli kanaaf hin barbaachisaan jedhaan. Hin barbaachisaa jetta. Ati kana jetta. Sababa gayaa dhiyeeffattoo qabda. Hin qabe. Maal dhiyeeffatta fakkeenyaaf sababni gahaan ati dhiyeessitu maalidha? Sababni gaani mootummaan kun waan mataan isaa irra duula godhee waraana isaatii wajjin fincila xumuraa irratti geggeessee gabroonfataa kana yoo firraa haase bilisoomuu danda'a. Yoo usees du'uun isaa waan hin oolamneef jecha manattuu du'aa jira waan siifamee kanarraa uummanni keenya kutaan 11 waliigalee bifatanii fincilama malee har'atti nu geenne fincila yeroodhaan eegganna malee har'a finciluu hin qabnu kan jedhu. Hayyee daawwattoota keenya ammas Ahmad kana jedheeti jira. Ammas wallee tokko dhageeffannee wallee mee eegalle kana walitti deebina. Hello. Hayyee mee wal falmiin har'a kallattiin gaggeeffamaatii jira. Kallattii gaggeeffamu irratti fincilli yeroo kanatti duula mililik sadaffaa ni barbaachisaa jettan. Sababoonni isin jettaniin maalime qophii irraa kanoo isintu mo'atamoo garee kaantu mo'ata? Itti fufa mee sababa isaa?
Hayyee fincilli yeroo tanatti barbaachisaadhaan jedha. Sababni isaa waraana qofaan mootummaan kamiyyuu jiguu hin danda'u. Fincilli ummata yeroo kamittuu barbaachisaadha. Haa ta'u yeroo amma irra jiru kanatti dirqama ni barbaachisa jedheen amanaa. Kanaaf waraanni keenyas waamicha yeroo eeggate. Daawwattoota keenya falmiin hin dhaabbanne dubbii jabduudha. Jireenya gadaadoo tajaajila baasii. Ashama akkuma jirtanii kuni qophii muddee 21 galgala kan guyyaa kibxataati caayaa Oromoo TV gidduu kanagaa sababa neetworkiitiin daawwattoonni keenya qilleensarratti nu hordofaa turtan hundi keessan dhiifatamaa isiniin jenna gabrummaa hiddaan buqqifna dadhabnu ilmaan itti guddifna har'a marroo dirribsaa itti guddisneeti jirra. General Gammachuu Abboyyee akkasumas jaallan urjii qabsaa'ota ona baha gidduu gala lixa kibba meeqaan itti horreet as geenye qarreef qeerroo keenyaan kuni qophii warraaqsaa yaada gurguddoo lama itti wal falminuudha. Yaadni keenya har'aa kan itti wal falminu mata dureen isaa tarii maal jettanii kanneen nu eeguutti jirtaniif tokko duula Minilik sadaffaa buqqisuudhaaf qeerroon fincila dhoosuu qaba warra jedhuu fi akkasumas lakki ammatti gaaga'ama jira mootummaan abbaa gabroonfataa kuni qawwee waan qabuuf gaaga'ama lubbuu dhaqqabsiisa. Yaadota lameen kanarratti egaa jilli warraaqsaa qophii torbee darbee keessatti isiniif dhiyeessine tokkummaa dhabeet Oromoon bilisoomuu dhabe akkasumas lakki hoggansaaf tarsiimoo gaarii dhabe daawwattoota jettaniif dhaddachi heeraa ammoo as fideetiin lameen isaa sirrii akka ta'ee fi Oromoon kan dhabe ar'as boris hoggansa akka ta'e yaanni suni irra caalatti 100 keessaa 88.7 madaalle hayyoonni Oromoo hoo maal jedhu anaa dhufu ilmaan Oromoo yeroo keessan kabajaniitiin mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo dhaloota marroo dirribsaa akkasumas qaanqee bilisummaa Oromoo dhaloota Jawaar Mahammad Baqqalaa Garbaa mura qabsaa'ota ilmaan Abbishee Garbaadha ilmaan Taaddee Birruu ilmaan Leenjisoo Diiga dhaloota Waaqoo Guutuu akkasumas Soonsa Jaallaggasaa Wagii Agarii Tulluudha ilmaan Elemoo Qilxuudha dhaloota himanii hin quufne ilmaan Ayyaantuu Dagaa sanyii dhaloota Ilfinesh Qannoo Halloo Daawweedha Maaramee Harqaa ilmaan Oromoo akka Ayyaantuu Dagaa sanyii dhaloota Raggaatuu Roobaatii fi Aslii Oromoodha Yooyya Babaaroo waboon bosona kuffisaa jira atis kan kaayyootti amante dandeettiin sammuun gumaachaan waraana kee cinaa dhaabbadhuuti wareegama barbaachisaa ta'e irraa of hin qusatin tarii maal jettanii kanneen nu eeguutti jirtaniif tokko duula Minilik sadaffaa buqqisuudhaaf qeerroon fincila dhoosuu qaba warra jedhuu fi akkasumas lakki ammatti gaaga'ama jira mootummaan abbaa gabroonfataa kuni qawwee waan qabuuf gaaga'ama lubbuu dhaqqabsiisa. Yaadota lameen kanarratti egaa jilli warraaqsaa qophii torbee darbee keessatti isiniif dhiyeessine tokkummaa dhabeet Oromoon bilisoomuu dhabe akkasumas lakki hoggansaaf tarsiimoo gaarii dhabe daawwattoota jettaniif dhaddachi heeraa ammoo as fideetiin lameen isaa sirrii akka ta'ee fi Oromoon kan dhabe ar'as boris hoggansa akka ta'e yaanni suni irra caalatti 100 keessaa 88.7 madaalle hayyoonni Oromoo hoo maal jedhu anaa dhufu ilmaan Oromoo yeroo keessan kabajaniitiin mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo dhaloota marroo dirribsaa akkasumas qaanqee bilisummaa ifa argine waan ta'eef har'as fincilli qeerroo adda bilisummaa Oromoo dabalannee akkasuma teenyee wal ilaaluu osoo hin taane qeerroo keenya mana keessattis dhabaa jirra waan ta'eef gadi baanee fincila diddaa gabrummaa kana namicha kufaa Ekeraa Minilikii eeguu osoo hin taane isa sodaannee golatti dhumuurra gadi baanee diddaa gabrummaa kana namicha garbicha kana buqqisuu qabna jedhaa galatooma. Ayyee kana jette ayyee Ahmad waan amansiistuun takka dhiyeessi muntaha
waan amansiistuun takka mee Ahmad maaliif yoo jenne kun wanni wal amansiisuu dandeenyuuni namni kan loluun sisteema malee harka duwwaa gabbahee mootummaa bineensi guyyaa yuuse halkan beekachiise jedhan kuni namicha naaftanyaa ilma namaa dhiiga ilma namaa dhuguudhaaf eessatti nyaadha jedhee dargaggeessa mee fakkeenya naqamte gabbaasee qale gabbaasee fixe jechaa kanaaf dargaggeessi bakka wal gahetti inni bineensa nama nyaatu mootummaa miti bineensa nama nyaatu waan ta'eef karoorri nuti qabnu amma fincila osoo hin taane karaa wobotti dabalamee ilmi qabsaa'e ilmi dargaggeessi akka jiru bakka hunda hidhannaa wobootiin kanallee yoo ta'u ta'e kalee fakkeenya hiriira kana kan baasan tartiiboo jawaar baaseen karaan illee cufama. Karaan cufama lagannan gabaa kan godhame kalee sadarkaa kana irratti hadda karooraan alatti namni bineensa afotti gabbahuun hin barbaachisu. Maaliif namni karoora qabatee bifa ofirraa baasuu danda'uun gizee baay'ee gabbahanii kakuun du'ee kun lukachitee ol dachaan. Hooyyee taane nuti jechaan nuti san ta'uu qabnu maal ta'uu qabna mirga keenya tolfannee akkaataa keenya tolfannee diinni kanuun jenne kana mootummaa gabroonfata dhiiga namaa tuutu kana akkami ofirraa kaafna yoo jenne gara taane gara jechuun woboota amma chaansiin nuti qabnu gara wobooti jechaa. Hayyee walitti deebina daawwattoota keenya walitti deebina hayyee wallee kana dhageeffannee dibaabee dhageeffannee walitti deebina sagantaa keenya irraa waa hedduu akka baratan yaada kamtu ta'a kami kan jedhu kun hundi waan mooraa Oromoo keessatti burjaajii lakkin fincillu lakki akkas taana jedhu kanaaf hiikkoon hayyoota yaadota kana cuufanii nu duubaan jiranoo maal ta'a waliin keenya qophiin keenya itti fufee jira nafaana bu'aa. Tokko duula mililik sadaffaa buqqisuudhaaf qeerroon fincila dhoosuu qaba warra jedhuu fi akkasumas lakki ammatti gaaga'ama jira mootummaan abbaa gabroonfataa kuni qawwee waan qabuuf gaaga'ama lubbuu dhaqqabsiisa yaadota lameen kanarratti egaa jilli warraaqsaa qophii torbee darbee keessatti isiniif dhiyeessine tokkummaa dhabeet Oromoon bilisoomuu dhabe akkasumas lakki hoggansaaf tarsiimoo gaarii dhabe daawwattoota jettaniif dhaddachi heeraa ammoo as fideetiin lameen isaa sirrii akka ta'ee fi Oromoon kan dhabe ar'as boris hoggansa akka ta'e yaanni suni irra caalatti 100 keessaa 88.7 madaalle hayyoonni Oromoo hoo maal jedhu anaa dhufu ilmaan Oromoo yeroo keessan kabajaniitiin mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo dhaloota marroo dirribsaa akkasumas qanqee bilisummaa Oromoo dhaloota Jawaar Mahammad Baqqalaa Garbaa mura qabsaa'ota ilmaan Abbishee Garbaadhaa ilmaan Taaddee Birruu ilmaan Leenjisoo Diigaa dhaloota Waaqoo Guutuu akkasumas Soonsa Jaallaggasaa Wagii Agarii Tulluudhaa ilmaan Elemoo Qilxuudhaa dhaloota himanii hin quufne ilmaan Ayyaantuu Dagaa sanyii dhaloota Ilfinesh Qannoo Halloo Daawweedha Maaramee Harqaa ilmaan Oromoo akka Ayyaantuu Dagaa sanyii dhaloota Raggaatuu Roobaatii fi Aslii Oromoodha Yooyya Babaaroo Waboon Bosonaa kuffisaa jira atis kan kaayyootti amante dandeettiin sammuun gumaachaan waraana kee cinaa dhaabbadhuuti wareegama barbaachisaa ta'e irraa of hin qusatin wareegama jechuun rasaasa qofaanii miti wareegamni aarsaadha wareegamni beekumsa wareegamni ammoo akkuma beekamu wareegama ideolojiiti wareegama mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo dhiphisuuti. Yaanni tokko dhufeeti jira. Ayyee Hawwa. Halloo. Hayyee. Fincila kaasuu fixuudhaaf murteessee lafa kaayee waan jiru jechaaf fiin jechuu danda'e finciltoota hidhannoodhaa yoo ta'e malee finciltoota harka qullaadhaa gartee qeeroolee teenya karaa hidhannootitti hidhachiisuu karaa hidhannootitti hirmaachisuudha malee harka qullaa
finciltoota hin barbaachisu. Halloo ayyee dhaabbadhu siin jedha Umar dhageeffadhuuti yaada Umar mormituun egaa namallee waa helallee itti dhiyeeffattee egaa har'a Umarii wal gadhiisuun hedduuti Umar ammoo sararra jira. Ayyee Umar Zubeyri waan jedhu dhageesseerta. Ayyee ati maal dhiyeessitaaf? Ayyee yeroo tanatti mootummaan kun gara maraan caasaan isaa diigamee waraanni miilitariin inni qabu tokkollee waan hin jirreef yeroo tanatti fincilli uummataa barbaachisaa akkaan barbaachisaadha jedhu. Ashama hayyoyyaa akkam jirtan kuni qophii warraaqsaa jalqaba irratti isin beeksifneetii turre yaadota lama gubbaatti falmiin gaggeeffama torbee darbe jechuudha warri qabsoon Oromoo hoggansa dhabde jedhu kan Jaal Umar Ahmadiin gaggeeffamu 89 tuqaa jahan warra tokkummaa dhabuudhaan Oromoon gabroome jedhu egaa moo'ataniitiin jiru jechuudha hedduu galatooma isinin jenna yaada bilchaataa yaadota san dhageeffanne yaadota keenya kana loogii nurratti gootan akkan jenne YouTube chaanaalii seentanii dhageeffachuu dandeettiin sammuun gumaachaan waraana kee cinaa dhaabbadhuuti wareegama barbaachisaa ta'e irraa of hin qusatin wareegama jechuun rasaasa qofaanii miti wareegamni aarsaadha wareegamni beekumsa wareegamni ammoo akkuma beekamu wareegama ideolojiiti wareegama mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo dhiphisuuti kun qophii warraaqsa Caayaa Oromoo TV tamsaasa kallattii Suudaan Kaartuum irraa torbeetti yeroo hunda yeroo isaa eeggatee isiniif dhiyaatudha oolmaan Oromiyaas oduuwwan jajjaboo Oromiyaa keessaa qabanneet dhiyaanneetiin jirra akkasumas ammoo kanneen yaadaan akkasumas waa hundaan nu cinaa dhaabbatanii fi YouTube chaanaalii Jaarmiyaa kenna anis waboodha jettanii toora WhatsAppiitiin egaa dagalee qabsoo kana ta'uudhaan ulaagaalee sila Jaarmiyaa tokkorraa barbaachisu heera ittiin bulmaataa guutan hundi keessan ilmaan Oromoo qaqqaalii istiidiyoo kenna diijitaala Suudaan Kaartuum irra miidiyaan Jaarmiyaa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo Caayaa Oromoo TV'n gaaddisa haara galfii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo bilbila kee miidiyaa irraa fagaadhuuti mee dhaggeeffattoota keenyaaf akkamitti sababa jedhume waan ati dhiyeessite lakki gaaga'ama qaba yaada jedhuudhaatti mee maal jetta? Yaa kuni amma maaliif jennaan Oromoon teenna yeroo baay'ee gabbaanee karaa irra dhumachaa turre maaliif jennaan kuni tartiimoo ofii eeggatee yeroo hunda gabbaanee dhumoo osoo hin taane wanni hundi wal qabatee har'atti nun barbaachisu fincilli maaliif dhumaatiif nu saaxila waan ta'eef kanaaf har'a yeroo tokkotti adeemsa woboon keenya deemu wal qabsiifamee kanarraa uummanni keenya kutaan 11 waliigalee bifatanii fincilama malee har'atti nun geenne fincila yeroodhaan eegganna malee har'a finciluu hin qabnu kan jedhu. Hayyee daawwattoota keenya ammas Ahmad kana jedheeti jira ammas wallee tokko dhageeffannee wallee mee eegalle kana walitti deebina ajaa'ibuma Kadir Martuu. Hello. Hello. Ayyee qarree Oromoo keessaa ammoo Madiinaadha bilbilisii hayyee Madiinaa Haji Kadir hayyee Madiinaa Haji Kadir yooyya yaada kam deeggarta? Fincilan barbaachisaa deeggar gaara jaalala. Hayyee fincilan barbaachisaa deeggarta hayyee akkamitti? Yerootu gaafata waan ta'eef namni keenya baay'ee riphee jira kanaafuu waraana ofii of duubaa qabanii fincilli ni barbaachisaa mootummaan kun wanta hundaanuu kufeera waan ta'eef isa dhumaa kana fincila dhoosanii ofirraa buqqisuu qabanii fincilli kanaaf hin barbaachisaan jedhaan. Hin barbaachisaa jetta ati kana jetta sababa gayaa dhiyeeffattoo qabda.
Hin qabe. Maal dhiyeeffatta fakkeenyaaf sababni gahaan ati dhiyeessitu maalidha? Sababni gaani mootummaan kun waan kufaaf qarree irra jiruuf kanaaf jecha manas teennee ni du'arra waan ta'eef kanaaf uummanni keenya tokkummaadhaan bakka jiru hundaa ka'ee isa kana xumura itti gochuu qaba. Kanaaf fincilli nu barbaada. Ayyee, haloo, Zubeyri, haloo. Hayyeemee akkamitti yaada kana mormuu dandeesseme daawwattoota keenyaaf lakkiin barbaachisu sababni itti jetteen maalidhame hayyee akka daawwattoonni keenya dhageeffatanitti. Wanni irra jechuu danda'e mootummaan kun duraanuu finciltoota gartee warra harka qullaa amma dura gaafa wayyaanee dhume sanuu nu gahaa harka qullaa warra gartee fincila kaasu fixuudhaaf murteessee lafa kaayee waan jiru jechaaf fiin jechuu danda'e finciltoota hidhannoodhaa yoo ta'e malee finciltoota harka qullaadhaa gartee qeeroolee teenya karaa hidhannootitti hidhachiisuu karaa hidhannootitti hirmaachisuudha malee harka qullaa finciltoota hin barbaachisuu. Haloo ayyee dhaabbadhu siin jedha Umar dhageeffadhuuti yaada Umar mormituun egaa namallee waa helallee itti dhiyeeffattee egaa har'a Umarii wal gadhiisuun hedduuti Umar ammoo sararra jira. Ayyee Umar Zubeyri waan jedhu dhageesseerta. Ayyee ati maal dhiyeessitaaf? Ayyee yeroo tanatti mootummaan kun gara maraan caasaan isaa diigamee waraanni miilitariin inni qabu tokkolleen waan hin jirreef yeroo tanatti fincilli uummataa barbaachisaa akkaan barbaachisaadha jedha. Kanaaf humna kalee qabu san waan hin qabneef woboo keenya cinaa dhaabbatanii falmiin karaa nagaallee dhibbatti ni barbaachisaa yerootu gaafates. Hayyee Umar mootummaa diroonii qabu siin jechaa jiran mootummaa waan hunda qabu irratti tarsiimoo waraanaa qofa jala qeerroon bilisummaa Oromoo hiriiruun sirrii ta'ee nuun barbaachisuu jedhan ideolojiin hayyoota adda addaatti amma inni kun karaa qabsoo nagaa inni kun waan adda addaa jedha ati ammoo gaaga'ama duula mililik sadaffaa kanaaf fincila. Hayyee jaalmagartuu sabaa. Galatoome ani yeroo ammaa kana keessatti fincilli nu barbaachisa wanni jee sababa isiidhaa dhaleessu mootummaa jechuun ummata ummanni tokko kan gabroome isa waan ta'eef mootummaa gabroonfataa tokko kan isa ajjeesaa jiru kan isa dhabamsiisaa jiru kan duguuggaa sanyii irratti geggeessaa jiru ummanni mataan isaa irra duula godhee waraana isaatii wajjin fincila xumuraa irratti geggeessee gabroonfataa kana yoo firraa haase bilisoomuu danda'a. Yoo usees du'uun isaa waan hin oolamneef jecha mana manattuu du'aa jira waan ta'eef gabbee falmatee du'a jalaa if baraaruu qaba. Kanaaf fincilli nu barbaachisa. Ayyee. Warri fincila kaasan kunoo qeeroon cinaa tokko hidhaadha jira warri gartee silaa fincila kaasu. Immoo qeeroon kun akka gartee karaa nagaatiin fincila kaasanii karaa nagaatiin yoonii fi fincila kaasan taate qeeroon kun nu harkaa dhuma waan ta'eef kan maduraatu mootummaan kun mootummaa gartee abbootii gadaamaa gartee karaa nagaatiin silaa biyya keessa wanni jiru hafixe mootummaan kun kunoo warri gartee karaa nagaatiin jee hidhaa jiru warri akka Jawaarfaan jira Haacaaluun harka isaatiin nyaatame. Ani kanarrattu mootummaan kun mootummaa gartee seera qabeessoo hin taane mootummaa afaan qawwee waan ta'eef qeeroo teenya karaa gartee hidhannooti fiduu hawaasni keenya kun kara lamatti ba'ee jira. Dhuga sila hawaasni keenya tokko ta'e fincila nu barbaachisa. Ayyee haloo. Haloo. Hayyee yooyya jedheetiin jira baga nagaan dhufte mee akkamitti yaada jaal Umar kana deeggaruu dandeettanii barbaachisa kan jettu irratti mee hayyee itti fufi. Hayyee yaadichi fincilli yeroo kanatti nu barbaachisaa jedhu wanti deeggaruufi egaa Oromoon yeroo gara yerootitti dhumaatiin isaa
hafutti hin jiru waan ta'eef dhumaatii isaa manatti dhaqanii isa fixurra gabbayee yeroo tokko sagalee takkaan humna takkaan akka addunyaan argitutti yoo du'allee du'uu qaba mana keessatti tokko tokkoon fixaniitiin isaan sanyii duguuggaa irra raawwachuu irratti gadi ba'anii yoo dhumanillee akka addunyaan argitutti afootti dhumanii mormataniit diina ofirraa kaasuudha. Kanaafin hiriira deeggare hiriirri kana duraallee waan nutti mul'ise jira. Warroota hanga funyaaniitii hidhatan qawweenii miti ka ofirraa kaasne jechuudha. Gabbaanee hiriiruma baaneen laphee isaan agartee seera qabeessoo tun taane mootummaa afaan qawwee waan ta'eef qeeroo teenya hara gartee hidhannooti fiduu hawaasni keenya kun kar lamatti ba'ee jira. Dhuga sila hawaasni keenya tokko ta'e fincila nu barbaachisa. Hawaasni keenya ka ganda keessa ijaaramee jiru har'aan tana maaliif wal dhaggeeffata deemeeti hawaasuma keenya ayyee si mormaa jiran dhaabbadhu si mormaa jiranii si mormaa jiranii daawwattoota keenya jechuu kan hordofaa jirtan kun caayaa Oromoo TVT mormiin keenya arras sochii warraaqsaa qaanqee dubbii kutaa 15ffaa har'aa fincilli waamichi waraana bilisummaa Oromoo waan eegaleef Dambidolla keessatti maal keessattis eegalee jiran nu barbaachisa. Lakki gareen kun ammoo hin barbaachisu qophaa'uu qabna tarsiimoon deemuu qabna warra jedhu jira. Kana jidduu kamtu mo'ataa dhagaa yaada kana irraa waa tarii maali jettanii kanneen nu eeguutti jirtaniif tokko duula mililik sadaffaa buqqisuudhaaf qeerroon fincila dhoosuu qaba warra jedhuu fi akkasumas lakki ammatti gaaga'ama jira mootummaan abbaa gabroonfataa kuni qawwee waan qabuuf gaaga'ama lubbuu dhaqqabsiisa. Yaadota lameen kanarratti egaa jilli warraaqsaa qophii torbee darbee keessatti isiniif dhiyeessine tokkummaa dhabeet Oromoon bilisoomuu dhabe akkasumas lakki hoggansaaf tarsiimoo gaarii dhabe daawwattoota jettaniif dhaddachi heeraa ammoo as fideetiin lameen isaa sirrii akka ta'ee fi Oromoon kan dhabe har'as boris hoggansa akka ta'e yaanni suni irra caalatti dhibba keessaa 88.7 madaalle hayyoonni Oromoo hoo maal jedhu anaa dhufu ilmaan Oromoo yeroo keessan kabajaniitiin mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo dhaloota marroo dirribsaa akkasumas qaanqee bilisummaa Oromoo dhaloota Jawaar Mahammad Baqqalaa Garbaa mura qabsaa'ota ilmaan Abbishee Garbaadhaa ilmaan Taaddee Birruu ilmaan Leenjisoo Diigaa dhaloota Waaqoo Guutuu akkasumas Soonsa Jaallaggasaa Wagii Agarii Tulluudha ilmaan Elemoo Qilxuudha dhaloota himanii hin quufne ilmaan Ayyaantuu Dagaa sanyii dhaloota Ilfinesh Qannoo Halloo Daawweedha Maaramee Harqaa ilmaan Oromoo akka Ayyaantuu Dagaa sanyii dhaloota Raggaatuu Roobaatii fi Aslii Oromoodha Yooyya Babaaroo Waboon Bosonaa kuffisaa jira. Atis kan kaayyootti amante dandeettiin sammuun gumaachaan waraana kee cinaa dhaabbadhuuti wareegama barbaachisaa ta'e irraa of hin qusatin. Wareegama jechuun rasaasa qofaanii miti. Wareegamni aarsaadha. Wareegamni beekumsa. Wareegamni ammoo akkuma beekamu wareegama ideolojiiti. Wareegama mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo dhiphisuuti. Kun hayyee ammas jechuudha waan dabalataatiin dhaga'e maal jedhu warri yaada kana eegale mee ragaa qulqulluu lakki ni barbaachisa. Aye, hello.
ni barbaachisan gadi baatanii hayyee ni barbaachisa hayyee Muhiddiin maaliin amansiifta jecha takkaan. Hayyee hin barbaachisa barbaachisummaa isaa itti amannee barbaachisummaan isaa eessaa fi yoomii fi akkamitti kan jedhu qofa kanarratti laaluu qabnu malee barbaachisummaan isaa olii gallaa akka kiyyatti nuti mootummaan kun mootummaa gabroonfataa ta'uun beena mootummaa dhiigalmaan Oromoo xuuxu ta'uun beena garuu mana teennee kan amma du'aa jiru manni haa lakkaa'u kan waraabessi nyaataa jiru manni haa lakkaa'u kuni osoo wal bira gadi bahee tokko addunyaan laaltee argiti bakka inni fixutti baay'inaan gabbahee jedhu addunyaaf ifaan ifatti haa fixu kan hundatti inni bakka shani addaan kuteeti nama kenna fixu kun isa kana garuu hoo akkamitti akka duraasan harka qullaa cal jedhanii baanii duulleen hin barbaachistu maaliif eega bahan takka mootummaa gabroonfataadhaa takka ajjeesanii takka du'u kan irratti xiyyeeffatanii ba'an keessattuu osoo danda'amee haala addaatiin shamarran irratti dhukaase jechuun salphina mootummaa saniiti. Duubaan ammoo dhiirri waan jirtu akkuma qopheeffattee haalli hammaatee jennaan lubbuun ilma Oromoo takkattiin akka bilaashan baane osoo harka qabateen deemne jechuudha. Mee burtukaan malee amansiisa? Diddaa gabrummaa jechuun kaleessas nuti diddaa gabrummaa gadi baanee qeerroon itti dhumteeti har'a ifa kana arguun kanaafuu nuti har'as nama tarsiimoo nuu kennu ni qabna adda bilisummaa Oromoo qeerroo daggala jiran qofaafoo qabne shamarran keessattuu akkuma duratti dubbatame qarreen yoo gadi baate namichi gabroonfataan qawwee isaatti rukutuuf itti ulfaata waan ta'eef nuti gurmiidhaan tarsiimoo keenya eegganne qarree fi qeerroon waan nu fuuldura jiru ilaallataa yoo hubachuune dhaabbadhu siin jette burtukaan hayyee burtukaan itti himi mee qajeeli hayyee burtukaan maaltudha tokko yoo hiriira nagaa ba'anii hiriiruma sana keessaa qeerroo dabarsee sagantaa ta'anii baasee kennu qeerroo isaan basaasutu jira yoo mana ta'anii qabanii waraana jedhanii fuudhanii deeman ijoolleen kun yoo hiriira gadi ba'anii aarsaan hin taanee kaffalu aarsaan taanee kaffaluu fi tarsimoo malee deemanii aarsaan taanee kaffaluu irraa gara qabsoo bilisummaa Oromootti dabalanii diina tokko ajjeesanii yoo lubbuun isaanii beellee homaamini lafa duwwaa gadi ba'anii namni ijoolleen tokko qeerroon tokko gadi baatee duute lafa duwwaa dhumuurra ijoolleen kun yoo gara qabsoo bilisummaa Oromoo ayyee muntaa ageessee jirta ayyee si amansiiste moo amansiisne burtukaan ayyee lakki namanne hin amansiisne lakki ayyee burtukaan ati yoo amansiiste moo amansiifne burtukaan jedhan amansiiste moo amansiisne burtukaan ayyee obboleetti si fudhatame ayyee deebisiif lakki obboleetti konaan fudhatamne inni sababa qaba ani akka kiyyatti jechuudha ijoolleen kun gadi ba'anii yaani tokkoffaa sababi ani gadi ba'uun sun mormii kaasee fi rakkoo qabaamini yoo sagaleen addunyaan beekte gaariidha garuu tokkummaa Oromoo cabsee jira namichi kun kiistanii hedduudhaan nuuf hedda nagee yeroo Wallaggatti dubbiin ka'ee iddoo hundummii calluma jechaa ture har'a iddoon Oromiyaa iddoo hunda cabsee jira maaliif jalqabarraatii gaccabsaa dhufe kanaafiyyuu sa'aatii kana mootummaan kun afaan qawwee bichaa mana waan ta'eef afaan qawwee moo afaan qawwee maduwwaadhaan deebi'a waan ta'eef afaan qawweef harki qullaa waan tokko bu'aa isaa irratti saaraa isaatu baay'ata. Ammoo amantee? Lakki anammas nan amansiifne sababiin isaas kaleessa Dambidoolloo keessatti gaafa qawwee malee baane sana gumaa hedduun keenya dhumannee ifa argine waan ta'eef har'as dhumannee ifa argina malee teenyee mootummaa kana
yeroo sana tokkummaa yeroo sana Oromoon bilchiginnaaf Oromoo jedhee wal qoodeen jiru garuu har'a Oromoon akkamitti yoo gaafatte ofii makeetiif deebi'uu waliif laata Oromoo walakkaanii warra OPDO'n kaleessa wayyaannee turte har'allee bilchiginnaa taate isaanumatu uummata bushaa jira uummanni kuni gara kamitti jira haqi uummataa eessa jira kaleessa waliin falmaa turan har'a Oromoon eenyutu miidhamaa jira eenyutu Oromoo miidhaara odoo tokkummaan kaleessaa jiraate eeyyee dhugaadha isaanumatu gashee isaanumatu qabsoo sana moo'ee irra aani ammoo isaanuma cabsa Oromoo matachi keessaa cabsa tokkummaan uummataa walakkaadha kanaaf iyyuu kan isa baasu gara mootummichi karaa biraatiin maqaan isaa Oromoodhaan achi jiraatu hojiin isaa kabira haa ta'u malee maqaan Oromoo jedhullee achi jira Oromoo qaraayyuu qabsee qabeensaaf isa isaa maqaa Oromootiin Abiyyi achi jiraachuu isaattu wannuma kamiyyuu gaafate uummanni Oromoo hin milkoofne ture kaleessa ammoo fincilli maal irratti hundeeffate hundi isaa wanni walii galee fi namichi sun maqaa Oromootiin qabu waan takka wanni Oromoo dabalatu keessa hin jiru waan ta'eef ummanni Oromoo bakka jiru akka jirutti waan danda'u xiqqaa guddaan godhee aarsaa barbaachisu niin kafala jedhee gabbaa'e har'a ammoo akkasitti jirtu waan ta'eef hin danda'amu jedha. Hayyee hin danda'amu jette muntahan nama dabalataa dhiheeffadhee jette. Wanjaa hiriiru jiruttu hadha sammooyyuu ni qabna rabbiin galanne haa ga'u alhamdulillah. Fakkeenyaaf hamma warri TP keessa jiru humni jechuudhaan jira namni gara heenna osoo abbaan mootummaa wajjin hojjetu ijoollee isaa mana barumsaatti guuranii ijoollee sadi abnaama tokkocha jala ijoollee sadi ijoollee hidhaa jirtutu jira namni yaani kaabinee irrana jirtu tanni yoo taate malee kaabineen Oromiyaa keessa jirtu guutumattu afaan ofii dhoffattee jireenya ofiitiif jiraachuu jirti malee namni mootummaa kana wajjin dhaabatee mootummaa kana deeggaruu jiru hin jira natti hin fakkaatu nama hedduu dubbiseera kana waan ta'eef ummanni kun osoo kallattii takka hiriirri tokko naannoo tokko geggeeffame Oromiyaa guutuu wal ga'e namni kun uummata wajjin hiriira malee mootummaa kana hin deeggaran jedhu maaliif mootummaa kufiitii irra ga'e kana booda ammoo yoo uummata kana mootummaa kufu jiru kanaaf jedhanii uummata kana wal lolan eenyu wajjin jiraannatu jira isinii galee kana waan ta'eef nama dubbisee nama wajjin haasa'utu jira sababa hayyee galatoomi hayyee mee raayya dhayneetu wallo dhaynee walit deebinaatii akka nafaana buutan abdii qabaa sa'aadii wajjin turtii gaarii godhaa qophiin keenya amma daawwattoota keenya falmiin hin dhaabbanne dubbii jabduudha egaa kanaan burtukaaniif muntahaa jidduutti akkasumas jaallan jidduutti kun garana jedhe eenyuuf carraa kennuu laata daawwattoota keenya ergaan bilbilaa keenya ammas dhufaa jira maarree dubbii jabduudha isin jechuu barbaada ayyee qophiin keenya osoo mi'aawu qilleensa irratti dhaabbateeti jira daawwattoota keenya nu barbaachisa nu barbaachisu ammatti kun kana qaba yaadonni kun mooraa ummata Oromoo raasaatii jiru nutis rarraasnee hambifne qophiin keenya bor galgala dhaddachi heeraa ammoo waan addaan baasu qaba akkasumas qophiin keenya jechuudha nuuf kolchaa qophii keenya siyaasayyaatu koo singal jangaltu koo birkisimma seenii siyaasayyaatu koo daraan dula wasa michantaatu silmi garaa jalay
eenyummaarraa gandummaarraa amantiirraa fagaannee akka mooraa qabsoo bilisummaa Oromooti nuti ilmaan abbaa takkaatii jennee tarkaanfachuutti jirra. Mee akkamiin ilaalte Na'iima? Qophiin kun bareedaadha. Manni keenyallee waa hedduu irraa barataa. Ka duraan calji'ee taa'ellee maaliif lakkaayyoo gabbaanee falmanne gabrummaa tana yaalaa baanaa karaa tokko ni baana ji'een falmataa yaada ijootu na keessa jira. Karaa fallee ni dammaqaa. Qophiin tun bu'aan bareedduudha. Baay'ee gaariidha. Jaan akka fayyadu. Haalli qophii haalli irratti mari'achaatii turtanii hedduu nama onnachiisa hedduu gaariidha. Akkumatti ittiin ufufaa. Guddaa galatoomii jaalsee humar keessatti haala gizeetti wal qabsiistee sagantaa kana nu dhiyeessuu keetiif guddaa si galateeffannaa galatooma rabbiin bilisummaa nu agarsiisu. Lagalaggee wagii tanfaana kee argee ooltu walarga. Kee kabbee gammachuu tanaaf cuunfii argee ooltu walarga. Sabboontu moyaa boontu walarga. Galanni kee bilisummaa dorgommiidhaaf nu gootee dorgommii bareedaa dorgommii saba keenyaaf ta'u dorgommii nuuf ta'u dorgommii fuuldura keenyaafillee waan bareedaa nu ta'u nu goosiftee kanaaf galanni kee bilisummaa ta'u siichaa barnoota guddaa sabni Oromoo irraa fudhata jeetii yaada. Maaliif yeroo ammaa kana waqtii barbaachisa waqtii keessa jirru kanaatiitu waqtii hamaadha. Waqtii ummanni Oromoo falmii isaa cimsee gabrummaa jalaa ba'u jala waan jiruuf jecha wanni kun barbaachisaadha. Ummata Oromootiif illee gurra keessa gaafa seenu wanni kun nu barbaachisa jee itti amaneeti qeeroon Oromootii fi haati Oromootii fi abbootiin Oromoo lafaa kaatee gabbaatee falmachuu dandeessi jechuu barbaadeeti. Kanaaf yeroo ammaa kana keessatti jechuudha ummanni Oromoo tokkummaadhaan ol ka'ee gabbee gaafa falmate gabrummaa jalaa ni ba'a. Waraana isaa kanarra saba isaatiif dhaabbatee lubbuu jijjiirraa hin qabne kanneen diina dura dhaabbatee kufee kuffisee bakka meeqa injifannoo meeqa. Hayyee harme asitti kana dhaddacha heeratu isin araarsanii barbaachisaaf hin barbaachisu kan jedhu Oromoon ideoloojii irraa fudhata. Qophii keenya warraaqsaa kan qaanqee dubbii ardaa falmii kutaa 15ffaa kana akkamitti ilaalte? Kana maal jetta hawaasa keenyaan akka hawaasni keenya qophii kanarrattis hirmaatu? Waan guddaarraa baratan jee yaadan ummanni Oromoo gaafa wanti kun gurra isa bu'e baay'ee gammadan. Lakka sabni keenya takka ammoo ummanni Oromoo waan kanarratti edaanu laafaan jiru cimaa jiran jedhanii jajjabina taa'aa jechuun uummata Oromootiif gaafa gurra isaan buute jechuudha. Kanaafi barbaachisaadha isaan bira ga'uun dhaamsi kun uummata Oromoo bira ga'ee dhaga'uun isaanii baay'ee gammachuudha baay'ee barbaachisaadha. Galanni kee bilisummaa ta'uun siin jaa. Hayyee ulfaadhaa jaalmagartuu hayyee namni biraa hoo sagantaan kun akkamitti ilaaltan irraa banadhaati maal fakkaata hawaasni keenya maal irraa hubatu yaadrime haala yeroo irratti moo akkuma beekamu jechuudha tokko qor siyaasaa lammaffaan ammoo spiritual ideology jedhamu sana keessoo ummata keessa buuneeti haalli kun ummata keessatti mooraa qabsoo keessatti ilaalchi qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti hawaasa keenya jiruuf jireenyaan gaaga'amaan fannifamee ibiddatti danfamee isa kaan qalanii isa kaan fixan isa kaan kan hafe ammoo drooniin ajjeesan kana gidduutti falmiin jiru maal fakkaata ilaalchi ideoloojii waraana keenya keessatti kun lakkin fincilla kun mooratti gallawaan jedhu irraa dubbatan maal jettu tole hayyee dhaggeeffataa keenya jaalmuiddi. Ayyee ulfaadha yaadicha addas qophaa'e yaada dhugumaan ijoo fi hawaasa keessa jiru nuuf fiddanii yaada ummanni gara ofiititti baasee waliin cinqamaa ture namni hanga kana baasee asirratti waa dubbatu kan akka waan san wajjateetitti cabuuftu jira. Kanaafi walumaa galaan sagantaan har'aa sagantaa baay'ee gaariidha. Kanaaf mata dureewwan akkanaa kana waan yeroon barbaachisu waan yeroon gaafattu akkanaa kana fidanii irratti mari'atuun kun amma sodaa keessallee wal baasa. Maaliif namni gara goruu dhabe dirqii tarkaanfii fudhatuun isaan oolu waan ta'eef kana wal barsiisaa jira.
kan gola bar wal hamileessaa jirra amma hamileerra jira wanni kun gara biraati wal hamileessaara namni tokko kama waa gochuu iyyuu hin dandeenye akkana godha yoo jedhee gadi ba'ee sagalee namaa yoo dhageessise nama kaan hin onnachiisa nama kaan akka jajjabaatu godha kanaaf yaada gaariidha yaada bilchaataa yaada fudhatamuun jedha galatooma. Hayyee ulfaadhu Na'ima Dorgees ta'ee haala biraatiinis dhufee wanti kun tokkoffaa qarree Oromoo jajjabeessuuf gaariidha. Qarreen Oromoo kan gola keessaa yoo waa'ee qabsoo adda bilisummaa Oromootti himan ishee kana maal goona kan jedhu jira waan ta'eef osoo kun gurra uummataa nuu bu'ee qarreen kana caalaatti qaramnee sodaan gabrooffataa nu keessatti biqilche nu keessaa bahuu qaba. Galatooma. Ulfaadhu galatoomi Abdullahi ati hoo maal jetta sagantaa jechuudha caayaa marii kana qanqee dubbiidha sochii warraaqsa 15ffaa kana akkamitti ilaalte hayyee maal fakkaata? Hayyee galatoomii waan hedduu natti tolee falmii akkanaa kun jiraachuun hedduu barbaachisaadha. Yoo wal falman uummanni waliigala namni waliigala tokkorratti waliigala booda beekta oduma ta'uyyuu barbaachisaadha wanni akkanaa kun waan yeroo taa'ee eeggate natti fakkaataa hedduu bareedaadha hedduu nutti tole kanumaan itti nuuf faayin jechuu barbaada galatooma. Ayyee galatooma namni biraa hoo akkamitti ilaaltan mee warri hin hirmaannes warri hirmaattanis gaancarraa nama hundaa kennee hawaasni kenna maal irraa barata sagantaa kana mee? Ayyee Zubeyri daqiiqaa kata kan guutin ayyee. Yaan wallahi waan haalaan dandama qabu yeroodhaan nu saame malee wanni kun yaada mootaa ta'e irratti namuutu namni mana tokko jaaru citaa wal saabu jaanii kun waanuma Oromoo hunda keessa jiraati galatooma waan yaada akkanaa bareedaa. Asaasa sagalee jira qilleensa wal buqqaatu yaatu. Eenyu hubatee kana keessa qalbeeffatu dhaggeeffatu. Asaasa sagalee jira qilleensa wal buqqaatu yaatu. Irra rifatee kana dhayyeessa mararfatu. Jiraaree meerree barbaadu nan argaaree. Jiraannaan lammii kiyyaan furuuree. Waatu jira waatu. Dubbiin garaa lixaa. Waatu jira waatu. Digni lammii lixaa. Waatu jira waatu. Duuti lammii kibbaa. Waatu jira waatu. Digni lammii kiyyaa. Money